Odeeffannoo Baargamaatti osoo hin ce'in dura gidduutti qophii simbiraan keenya Ederson Moraes fi Riikardiiwwan Manchester City keessatti galmeessa irratti Shifarraa Jaamboo qophii qindeessee jira dhaggeeffannee walitti deebina. Ederson is a Manchester City player. Lukaku! Ederson twice! Bu'uura falaasama taphaa Pep Guardiola nama akkaan hubatee inni fakkeenya goolii eegdota addunyaatiin isaa waliin kubbaa taphachuun hundaa ol nama bohaarsaa inni dirree keessa yoo jiraate kan sirraa eegamu iddoo duwwaa ilaaltee fiiguu qofaa. Ederson kubbaa argannaan takkatuu sibiraan ga'am taphataa duraanii Crystal Palace Glenn Muuraa haala ittiin Ederson dinqisiifate kubbaawwan dhedheeroo qilleensarraan inni daddabarsu lakkoofsa kubbaa inni mijjeesse yoo ilaaltu Kevin De Bruyne biraattu dirree keessa jira jechuu dandeessa. Taphataa duraanii Manchester City Sean Wright Phillips akkas jedhee ibseen qophii kanaan milkaa'ina Manchester City baroottan darbanii keessatti taphataa ga'ee olaanaa baay'atee fi riikoordii goolii eegdotaa fooyyessuun galmee riikoordii addunyaa irratti beekamtii kan argate Ederson Moraes isinii dhiyeessuu fi maqaa guutuun Ederson Santana di Moraes yookaan ammoo gabaabinaan Ederson jechuun waamu Biraazil bulchiinsa Sao Paulo iddoo addaa Osako bakka jedhamutti dhalateen kilaba Biraazil Sao Paulo keessatti kubbaa taphachuu eegaleen waggaa lama booda kilaba Portugal Benficaaf garee dargaggootaaf mallatteesseen sana booda hanga bara 2015tti kilaboota Portugal Rio Ave fi garee baa Benficaaf taphateera. Ederson garee baa kilaba Benfica keessatti yeroo hin fudhanne kallattiidhaan garee jalqabaatiif akka taphatu filatameen bara 2016-17 Benficaan wancaa 20ffaa liigii Portugal akka injifatu gargaareera. Yeroo Pep Guardiola Manchester City leenjisummaan qabatanii waggaa tokko reefu guutuun goolii eegdota tooftaa taphaa isaaniif ta'an barbaacha Claudio Bravo mallatteessifatus akka inni yaade hin taanee fi Joe Hart durumaayyuu karoora isaa keessa hin turreen kanarraa ka'uudhaan bara 2017 Manchester Cityn filannoo Pep Guardiola kan ta'e Ederson Moraes yeroos gatii riikoordii goolii eegdotaa ta'een paawundii miliyoona 35 Benficaarraa mallatteessifateen goolii eegan lammii Biraazil Ederson tooftaa inni fi Guardiolaan yaadaan Premier League England keessatti milkaa'uu fi dhiisuu mala jedhamee sodaatamus Citizens waliin seenaa yoomiyyuu hin dagatamne hojjete. Yeroos Ederson Manchester Cityidhaaf akka mallatteessu erga mirkanaa'ee booda ogeessi kubbaa miilaa Ameerikaa kibbaa Tim Becker akkas jedhee ture Pep Guardiolaan goolii eegaa barbaadu argateera. Ederson yaadama kubbaa miilaa qabatanii taphachuu fi garee faallarraa dhiibbaa uumuun taphachuu kubbaan miilaa goolii eegarraa eegaluun taphachuu akka qaban barbaaduuf taphataa murteessaadha jedhee ture. Manuel Neuer Ederson keessatti argita jechuunis ragaa ba'ee fi ture. Lammiin Biraazil Ederson erga Manchester Cityf mallatteessee waggoota 8 darban seenaa jabaa hin darbine Manchester City waliin hojjeteera. Dorgommii hundumaan taphoota 373 Manchester Cityf taphateera. Premier League Englandin taphoota 276 taphateen taphoota 122 goolii keessummeessine. Wancaa Premier League England Manchester City waliin kan injifate keessaa bara 2020 hanga bara 2023-24tti Manchester City walitti aansee shaampiyoonii Premier League England akka ta'u ga'een isaa olaanaadha. Bara 2023 Champions League Europa Manchester City akka injifatu gooliiwwan inni Lautaro Martinez, Denzel Dumfries fi Romelu Lukaku jalaa deebisuun goolii eegaa seenaa addaa qabu. Yeroo sadi badhaasa goolii eegaa cimaa Premier League England injifateera. Waliigalaan Manchester City waliin waancaa FA England League England 4 fudhateera. Addatti Ederson Moraes goolii eegdota kubbaa miilaa ammayyaa jedhaman keessaa jaalattoota kubbaa miilaan dinqisiifannaa akka argatu kan godhe ofitti amanamummaa inni kubbaa waliin qabuudha. Kubbaa miilaan akka barbaade taphata. Qilleensarra kubbaa deebisuuf akka risaa yoo barrisu ajab jedhu deeggartoonni kubbaa miilaa. Seenaa Premier League Englandin goolii eegaa kubbaa hedduu mijjeessee kenne ta'uunis Ederson Moraes riikoordiin harkasaa jira. Waggoota 8 darban Manchester Cityidhaaf taphateen Premier League England qofaan kubbaa goolii taate 7 mijjeessee kenne. Riikoordii kana dura goolii eegaa Paul Robsoniin qabame ture. Goolii lamaan caalee riikoordii galmee addunyaa irratti katabameera. Ederson bara dorgommii tokko qofaan kubbaa 4 mijjeessuu
galmeessuunis kan jalqabaatiin. Kanaanis bara darbe taphattoota sarara gidduu Manchester Cityidha kan akka Jeremy Doku, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan fi Matthias Nunes waliin wal qixa mijeessee kenneen. Kanneen keessaa kubbaa sadii Erling Haalandiif yoo mijeessu Sergio Kun Aguero, Omar Marmush, Ilkay Gundogan fi James McAteef kubbaa tokko mijeessee kenneera. Imala waggoota 8 waancaa fi riikoordiin faayameen booda Ederson Moyes jijjiirraa gannaa xumurame Manchester City gadi lakkisee gara Tarkiidhaa Fenerbahce imaleera. Erga kilabicha gadi lakkisee booda waggoota 8 dura haadha warraa koo ijoollee koo waliin taanee dhufneen amma maatii baay'ee Manchester keessatti horadheera. Manchester City yoon gadi lakkisu jaalalaaf kabaja guddaa waliin miseensota taphattoota seenaa qabeeyyii kana ta'uun koo Pep Guardiola jalatti milkiiwwan jajjaboo dhandhamuu kootti baay'een gammada jedhe. Daarikteerri ispoortiidhaa Manchester City Hugo Vean Ederson bu'uura milkaa'ina Manchester City Akka boordi filannoo biyyaalessaa kaawwate. Goottan darbaniitiin lolii eegaa jalqabaa waancaa Premier League England 6 injifate ta'uunis kanaaf ragaadha. Lolii eegaa cimaa addunyaa ta'uu mirkaneessee galata guddaa qabnaaf jedhe. Injisaan Manchester City Pep Guardiolaan lolii eegan akka Ederson hin jiru eenyiyyuu akka Ederson ta'uu hin danda'u jechuun ga'umsa goottan darbanii waliin milkeeffatanii ragaa ba'een. Kana booda Ederson Santana di Moraes Tarkiyyee Fenerbahce waliin riikoordii haaraa galmeessaa kan jedhu ni Gamam, Murre, Parabola de Banam. Spot, they can go to the back post. Gossens with the header, it's not in. Towards the line, and it's turned out of play. Ederson didn't know too much about the save that he made. Qophii dhaggeeffannee walitti deebinees lalisaa darajee Wallagga Lixaa Aanaa Haruuraa midhama Yoshko Guardiola jedhee kilabichi hagam dirreedha akka fagaatuun beeksisnee kiisuu hawaas Libanarraa waa'ee Lionel Messi jedhee Milos Kirkeez taphataa qaxalee nuuni Maaduweekee afura kutee kan jedhe Badru Hussein Jimmaa Qarsaarraa kan inni barreesse akkasumas Anwar Mukhtar Gandamee Xirraa maamila keessan Manchester United midhama wal qabatee jedhee wanti haaraan jiru bara laasaa Beenishaangul Gumuz irraa Ederson golee gaacimaadhaa kabajatu malaaf jedhee Toofiq Jaad Jimmaa Diidorraa Waaliyaadhaaf carraa gaarii nawwaa jedhee Abdii Abdallaa Bunoo Baddallee Boorachaarraa waa'ee Liverpool jedhee Ra'iis Yaasiin Jimmaa Manchoorraa Ederson golee gaaddaati jedhee akkasumas Akmal Xaahir Omonaa Daaboonaa Boosheraa odeeffannoon ispoortii Bayisaa Saalibaan hagam dirreedhaa isa fageessaa jedhee kilabichi Arsenaaliin beeksisnee Muddiin Hawwii Jimmaa Qarsaarraa Liverpool bara kana waancaa 3 ni fudhata jedhee akkasumas bultii nagaa Awwal Jamaal Harargee Lixaa Hawwii Guddinaarraa Manchester Cityin sarara gidduu irratti xiyyeeffachuu qaba jedhee Baahir Ahmad Nadhii Gibeerraa Alejandro Garnacho wal qabsiiseeti kan nu gaafatee Abdiisaa Mushuu godina Arsii Lixaa Kokosaarraa garee biyyaalessaa Itoophiyaatii fi carraa gaariin hawaa jedhee dhaggeeffattoota hedduudha kan nu barreesse. Sa'aatii kiyyaa waliin imaluudhaaf fi gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin har'aa taphoonni taphatamuu ramaddii Itoophiyaa keessatti argamtuun ramaddii aatiin galgala sa'aatii tokkotti Giinii Bisawu Seeraaliyoon waliin ni morkatu. Ramaddii daatiin sa'aatii tokkotti Angolaan Liibiyaa Mooritaaniyaan Keep Verde waliin taphatu halkan sa'aatii 4 Kaameroon Eswaatinii ramaddii gaatiin halkan sa'aatii 4 Naayijeeriyaan Booswaanaa ramaddii haatiin sa'aatii tokkotti Sao Tomeen Equatorial Guinea sa'aatii 4 ammoo Tuniziyaan Laayiberiyaa ramaddii iitiin Chaad Gaanaa waliin ni morkatu. Maalii fi Komorosis halkan sa'aatii 4 eegaluudhaan kan waliin morkatan ni gulaallii waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaatiin ammoo ramaddii haatiin galgala sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluudhaan har'a Luxembourg Ireland kaabaa waliin halkanuma sa'aatii 3 fi 45 irratti Slovaakiyaan Jarmanii waliin ni morkatu. Ramaddii 18 Joorjiyaan Tarkiyyee waliin galgala sa'aatii 1 irraa eegaluudhaan waliin morkatu. Halkan sa'aatii 3 fi 45 irratti ammoo Bulgaariyaan Speen ramaddii gaatiin galgala sa'aatii 1tti Lutaaniyaan Maaltaa sa'aatii 3 fi 45 irratti Neezerlaandis Poolaand ramaddii jaatiin sa'aatii 11tti waaree booda Kazaakistaan Weels sa'aatii 3 fi 45 irratti ammoo Liechtenstein Beeljiyeem waliin
kan morkatanii ta'a. Odeeffannoo gaggabaaboon darbuu Gabriel Jesus, Federico Chiesa fi taphataan Tottenham Matthias Tel garee Champions League Awurooppaan ala yoo ta'an dargaggoonni kan akka Max Doomanii fi Rio Nigo Mohan ammoo dorgommichaaf kan isaan filatamanii kilaboonni Champions League Awurooppaa irratti hirmaatan taphattoota Champions League Awurooppaatiin fayyadaman ifoomsaati kan jiranu Liverpool. Federico Chiesa garichaan ala kan inni taasise taphataan kun Premier League England torbee jalqabaatiin Liverpool goolii 2 qixa yeroo ture goolii sadaffaa Liverpool ittiin dursu galchuun isaa ni beekama. Sana booda Mohamed Salah goolii afuraffaa galchuudhaan Liverpool tapha jalqabaatiin 4-2 injifateeti kan ture. Amma goolii sadaffaa Liverpool ittiin dursu kan galchiti ture. Federico Chiesa Champions League Awurooppaatiin ala kan inni ta'e dargaggeessi umurii 17 Rio Nigo Mohan ammoo garichaaf kan inni filatame taphataan umurii 17 kun St James Parkitti goolii injifannoo Newcastle United irratti galchuun isaa ni beekama. Premier League Englandini Alexander Isak dabalatee taphattoonni haaraa Liverpooliif mallatteessan dorgommichaaf kan isaan filatamanii gama Arsenaal ammoo miidhamarra kan ture Gabriel Jesus garichaan ala kan inni ta'e taphataan umurii 15 Max Doman garuu filatameera. Arsenaal taphattoota ganna kana mallatteessifate taphattoota 8 dorgommii Champions League Awuroopaatiif akka itti fayyadamu kan inni beeksise. Tottenham ammoo Matthias Tel garichaan ala kan inni taasise taphattoota haaraa ganna kana Tottenham mallatteessifate Javi Simon, Joao Palhinha, Mohamed Kudus akkasumas ammoo Oromoo taphattoonni kunneen kan inni galmeeffate Tottenham gama Manchester City ammoo goolii guddoonni haaraa lamaan James Trafford fi Gianluigi Donnarumma filatamaniiru. Raheem Sterling taphataan sarara fuulduraa kan Chelsea dorgommichaaf osoo hin filatamin kan inni hafe La Ligaan Spain kaadhimamtoota taphataa fi leenjisaa cimaa kan baatii hagayyaa ifoomseera gama taphattootaatiin taphattoonni 5 kan kaadhimamanii kan leenjistootaatiin ammoo leenjistoonni 3 kaadhimamaniiru. Badhaasa taphataa cimaatii fi kan Real Madrid Kylian Mbappé kan Barcelona Lamine Yamal akkasumas Athletic Bilbao'dha Nico Williams Espanyoli Pero Mila Villarreal ammoo Nicolas Pepe kan isaan kaadhimamanii. Lamine Yamal Barcelona keessatti jalqabbiinsaa baay'isaa goolii galchuudhaan akkasumas ammoo Barcelona irraa qabxii 2 fagaatee liigicha dursaate kan jiru Real Madrid Xavi Alonso badhaasa kana ni argataa fi tilmaama kan argate kanatti ammoo Barcelonaan odeeffannoo wal qabatu darbu Alejandro Balde akka miidhame Barcelonaan kan inni beeksisee irra deddeebiidhaan Alejandro Balde taphataan sarrattisaa miidhamaati kan jiru. Amma bakka isaa immoo Gerard Martin bakka isaa buudhaan taphachaati kan jiru. Alejandro Balde kaleessa bakka shaakalaatti akka miidhame kilabichi Barcelonaan kan inni beeksisee miidhamni isaa immoo miidhama maashaa akka ta'e kilabichi Barcelonaan kan ifoomsee baatii jaa keessatti yeroo lamaaf miidhama maashaan akka isa mudateedha. Barcelonaan kan inni ifoomsee odeeffannoo keessatti umuraatiin taphataan duraanii Manchester United Anthony kilaboonni hedduu isa mallatteessifachuudhaaf gaaffii akka dhiyeessan kaleessa kan dubbate. Kana keessa Bayern Munich isa tokko akka ta'e kan inni dubbate Bayern Munich dabalatee kilaboota 5 ol nama mallatteessifachuudhaaf gaaffii naaf dhiyeessaniiru jechuudhaan Anthony kan inni dubbate. Yeroo qophii gannaa kanattis Manchester United keessatti irra deebiidhaan akkuma kana dura yeroo ulfaataa akka dabarseedha kan dubbate. Guyyoota 40 olii fi hoteela Manchester United keessatti dabarsuun hedduu namatti ulfaate jechuudhaan Anthony kan dubbate. Bara darbee ergisaadhaan Real Betis keessatti taphachuudhaan qoomsa addaati kan mul'ise. La Liga Spain taphoota 17 goolii 5 galchuudhaan 2 kan inni mijeesse walii